jetti dhuunfaa kanaaf doolaara miliyoona 2.5 baasan jira jechuudha. Kanaaf yuutubaroonni kudha lamaan kunniin hojiin nu hojjennu isinitti toles immoo gargaarsa keessan wajjin ta'uu barbaadan subscribe gochuun nu wajjin ta'a. Jetti dhuunfaa kanaaf doolaara miliyoona 2.5 baasan jira jechuudha. Kanaaf yuutubaroonni kudha lamaan kunniin harka isaanii asirratti hin fechuudha. Namni sa'aatii dheeraadhaaf harka isaa achirraa kaasuu hin dandeenye jettiin fooxa jechuudha. Garuu sababa kamiinuu namni achirraa kaase dorgommii keessaan ari'amaa jechuudha. Dorgommiin jalqabameera. Seerri isaa baay'ee salphaadha. Ofii keessan dhiibuu hin dandeessanii kanuma bakka asitti waan an argadhu wanti bakka kanaaf bu'u hin jiru. Kanaaf as bara guutuu turuu hin danda'u. Wanta kamii dorgommii kanaaf qophaa'a. Asitti iyyaa fi jeequmsa baay'eetu jira. Garuu isaan hundumaa dandamachuun qaba. Dorgommiin kun salphaa miti. Sababni isaas namni moo'ate kan argatu jeettee dhuunfaate jechuudha. Kanaaf ammaan bakka gaariin jira jechuudha. Bakki lafarratti gadi dhiyaatu kana jechuudha. Sababni isaas taa'es qabuu nan danda'u. Dhukurra qabuu wayya jedheetan bakka kana of jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jettiin haga kana guddaa natti hin fakkaatu ture. Baay'ee guddaadha. Hundumtuu bakka isaanii sirreeffataa jiru. Isin maal taatan? Akkamittan deema? Bakkeen kun akkamiidha? Baay'ee namatti tola. Gommaadhaan immoo wadhaa jechuudha. George, sirriitti odoo jabeessuu baattee hin gadhiifta ture iyya kanaan. Hin yaadin sirriitti jabeessee qaban jira jechuudha. Dorgommii kana mo'achuuf karoora akkamii qabda? Dorgommii mo'achuuf agas mara natti ulfaata jedheen yaadu. Garuu wanti natti cimsuu danda'u ispiidii jechuudha. Ispiidiin rakkoo baay'ee uuma jechuudha. Akkamitti gommaa sitti tolee jiran itti fakkaata. Namni taa'ee gommaa qabe hundumtuu yaada gaarii qabu. Sababni isaatis boqonnaa irra jiru jechuudha. Intala. Natti fakkaata dorgommii kanaan nama ari'amu arginu jira jechuudha. Viikoon hin bahe? Viik hin baate moo? Nama dijire harka isaa gommaa irraa gaafa kaasu. Bakki kun baay'ee gaariidha jedheen yaada. Tole isin murteessitu. Yeen gadhiisee jira jechuudha. Kanaaf jettiin miliyoona 2.5 kan kee ta'uu hin danda'u jechuudha. Tole bakka namni mo'atee na fudhata jechuudha. Amma ati hin baateera. Kan itti aanu hin baay'atee yaada. Natti fakkaata chaankiin hin baatu jechuudha. Dhugaa yaadde mana waan jiru itti fakkaataadha jechuudha. Achittis dhukkubaara. Namni itti aanan kan ari'amu sii jedhaa jira jechuudha. Kireedit kaardii koo yoo sii kenne amma dorgommii kana keessa hin baata? Nama qormoota keessa galeen jira. Hagam fudhachuu nan danda'a. Doolaara 10,000 ol siin ba'u jechuudha. Doolaara 10,000 fudhachuu nan danda'a yeen. Yaa Waaqayyo. Hin kaafne. Cal jedhaa hin kaafne. Gonkumaa hin kaafne. Ispiidiin ari'amee jira bakka ispiidiin deemee jira. Wanta hundumaafuu marrajaan jira. Viidiyoo laalu sin agarsiisa. Viidiyoo ture ta'uu hin danda'a. Maal jettu? Bakka sakandii 5 dura cal jedhe. Ati uftee nagaa jechuu gaafa harka diriirsitu dafee harka isaa kaase. Namichi doolaara 10,000 ergate. Ispiidii garuu bakka kanaan of baasee jira jechuudha. Baay'ee na ajaa'ibsiise. Dogongora xiqqaan dorgommii kana keessa. Maana waraabda. Namoonni kun akkanaan ba'uu barbaadu turan. Isaaniif milkaa'eera. Ispiidii nagaatti. Dorgomtoota sadii dorgommii kana keessa ariinee jira jechuudha. Kanaaf dorgommii cimsuu qabna jechuudha. Dorgommii kanaaf eerpoortii guutuu kireeffadheen jira jechuudha. Kanaaf xiqqoo zoorrechuu qabna jechuudha. Baay'ee ariitiin akka ooftu hin barbaadu jechuudha. Amma hundumtuu bakkee kanatti kan addaan kutan yoo ta'e kanaaf viidiyoon kaasee xumuramuu danda'a. Viidiyoo gabaabaa hin goone akka namoonni kun jeetti butuu ta'u eessochaadha. Sirreeffatanii dhaabachuu qabdu. Kanaaf karaa dheeraa deemuu dandeenya. Asitti maal gochuu akka dandeenyu asii gaafan ba'e namni amanuu hin danda'u jechuudha. Jeetti kana eessaa akka fide hin beeku. Ariitiin isaa akkam isinitti tole xiqqoo saffisiisi. Jiimii dhaabachiisi. Dorgommii kana qorumsi isaa natti cimee kanaan yoon addaan kute homaa miti. Amman ofii kootti gadhiisu jechuudha. Jeetti kanaaf dorgomuu koo gonkumaa yoo amanuu hin dandeenye. Lukni koo na boba'aa jira. Achitti magaazana guddaa hin arga maalidhaan? Galmi keenya xumuraa achiidha jechuudha. Dorgommii keenya kanarratti sa'aatii 2 eega xumuranii booda xiqqoo mana fincaanii barbaadanii turan. Harka kee odoon gadhiisin akkamitti akka fayyadamuu qabdu hin beektaa? Tole sin agarsiise hin beeku sin agarsiise ishii tole. Harka kee gonkumaa hin dhiisin. Harka kana yoo asii gadhiise waan tokko donaan jedhee dhaqamu. Meeshaa dhabeen jira. Baay'ee dhiifama. Kaameeraan harka isaanii seeraan na hordofuun jira. Kanaafuu isin yaadchise. Kaameeraa duuba namoonni baay'een qophaa'anii jiru jechuudha. Harki hundumtuu nama baay'ee ilaalamaadha jechuudha. Sababa harka kan koo kanaatti jeetti kana na fudha. Dhagaa yeroo tokko gara kana dhufuu hin dandeessaa? Akkamittaan dhufu? Ani hin beeku. Karaa wiitiin kootu namoota. Amma gara jeetti seenuu waan taaneef sabiskiraabii baay'ee kan qabu moosiidha. Eentu akkasii duukaa seenuu barbaada. Na duubaa jalqabii achi hafan. Minxaafin qabadhee seenaa jechuudha. Mee na dabarsa. Baay'een siif gadda. Amma dabarsuun baay'ee ulfaataadha. Mee jalaanan yaada. Maaliif harka kee ol galabbatte? Mee namoota mee na dabarsa. Ifama si dabarsuu hin dandeenye. Kamittaan darbuu danda'a? Quba isaa qofaan tuqe jetticha.
darbee hin jira. Baay'ee gaariidha. Bakkee kana taa'ee gaafan baraaru baay'inatti mul'ata jechuudha. Wanta baay'een itti arga. Seenee hin jira. Jeetti akkamitti argitan namoota? Baay'ee gaariidha, baay'ee gaariidha. Jeettiin teessoo 8 qaba jechuudha. Kanaaf 8 teessaniirtu garuu bakkee kana deemuuf anis taa'uun qaba jechuudha. Kanaaf namni tokko naaf hafu. Namni naaf boo gaafa jiraate natti maashii. Kana eegan jedheeni sa'aatii baay'eedhaaf kophaa isaanii dhiiseen deeme ture. Garuu namuu eenyumtuu ba'uuf qophiin ture. Kanaaf amma deebisee gara duubaatti isaan baasan jira jechuudha. Gara alaatti isaan baaseera. Sochoosuuf ta'a ammas namni tokko ari'amuu qaba jechuudha. Yoo irraanfatan jeettiin kun doolaara miliyoona 2.5 jechuudha. Kanaaf namoonni dorgomaa jiru. Gadhiiseen jira natti fakkaata. Ari'amuun oolu. Hin yaadin. Yoo gadhiiftee nu harkaa gonkumaa hin baatu. Namoonni kun akkanaaf baaniif goyoomsuun qaba jechuudha. Akkas akka ta'u hin barbaadu. Xiqqoo gaafa raftan dorgommii keessa hin baatu. Doolaara 20,000 gaafa naaf kenname nan ba'a. Maaltu maame? Namni mo'atu doolaara 20,000 akkanaaf kennu waadaa galee as keessaa nan ba'a jechuudha. Mo'ataan jeettii fudhata. Maallaqaa miti. Walii galuu hin dandeenya miti rakkoon qabu. Eeyyan. Siif kenna qaba baaba. Dorgommii kana keessaa ba'ee jira jechuudha. Galatooma. Harki kee maal bishaani? Kanaaf amma namni tokko waan ba'eef deemuu hin dandeenya jechuudha. Hundumti keessan seenaa gara jeettiitti. Keessa seenuu gaafa dandeessan boodii miti teessoo manaa miti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf an ba'een jira natti fakkaata. Teessoon qaba jechuudha. Qophiidha. Laala akkuma laaltan boodii miti kan qabdu. Inni ofiisaa ifa baaseera jechuudha nama dhugaati. Jiimii galatoon homaa miti. Good evening, gentlemen. Be on our way fairly shortly. On our way where? Can I ask? Just lay back. I'll chill out. I'll chill. I really hope you guys didn't, when you had your hands on the outside of the plane, messed anything up. Oh, dude. What do you mean? Wait. I don't know. I'm just saying. If this plane crashes, Amma pileeniin kun gaafa cabe chaanaalii isaan hundumaa ta'uun fudhachuu hin danda'a. Deemaa jirra. Jeettiin hojjetu jettanii namoota yaadaniif jechuudha. Kunoo bararaa jirra. Namoota garamoo deemnu isinitti fakkaata. Achitti gaafa laalu baay'ee ibsaa argeen jira. Gara Londanii deemaa jirra moo? Sobeen jira. Wanti hin beeku tokko illee hin jiru. Laaltanii ispiidii tureme. Bararaarra jiru harka isaa gadhiisee baay'ee nama madara. Inni kan namatti tolu garuu bakka itti deemnu bakka amma deemnu ilaalaa jechuudha. Sa'aatii tokko ol deemnee jira jechuudha. Haga ammaatti eessa akka deemnu ittiin himnu. Dhiyootti bu'uu dandeenya bu'uu baachuu dandeenya. Eessa waan jiru isinitti fakkaata. Wanti hin beeku tokko illee hin jiru. Dublii, Liverpool, Milaanii, Paariisii jirra, Ayirlaandii, Iskootlaandii. Eessa jirra toleemu? Achuma dhufne. Caldeetuma lafaan nu mare. Dhugaa isaati. Paayileetii kanan itti hime cal jedhee akka nu samiirra barariifachaa sa'aatii muraasaaf. Baguma asitti nu deebiste. Namoota baga gammaddan gubbaarratti nama tokko gadhiisisuu dandeessaniirtu jechuudha. Tole dafaa keessaa ba'a. Amma dorgommiin inni sirriin katee jalqabudha jechuudha. Hundamtuu qorra jira irra caalaa bobeelaan jiru jechuudha. Dorgommiin kana caalaa baay'ee nama bashannansiisa jechuudha. Amma sa'aatii dorgomtoonni nyaata itti nyaatan jechuudha. Nyaata harka tokko nyaachuu ulfaatan fideef hin jira. Kun maali paastaa moo shukkaar kaanu fidee jechuudha fooniif jechuudha. Irbaatan booda wanti adda ta'e tokko hin jira jechuudha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Sarpiraayizii maaliiti moo? Iisi. Inni dhufee isin tokko ba'a jedha. Amma nyaata keenya nyaanna. Amma dorgomtoota 5 qofa dhufe jechuudha. Kanaaf amma dorgommii sa'aatiitti cimsinu jechuudha. Amma namoota lama akkanaaf taatan hin barbaada jechuudha. Ani ifatti bakka tokko taa'an tole bakka taa'anii jira. An kophaa ta'een jira jechuudha. Maal na gochuu ta'a? Kaarl maal gochuu akka qabu hin beeka jechuudha. Harka keessan harka bitaa fida. Kan keessan lamaanuu bakka tokko godha. Nutti xabate. Cal jedhee gaafa yaadu wanta tokko fidaan isa faana na hi'aa jechuudha. Malee akkanumatti na dhiisu. George. Isaan mee harka isaanii sochoosuu hin danda'u. Hangarra koo sochoosuu hin danda'u. An akkuma mo'adhe jeetti nama narraa bituun barbaada jechuudha. Sana booda maallaqa isaa dhaabbata gargaarsaaf kan kennu ta'a. Dhugaa keeti nas sobeera.
Akka keenya nu hidhanime bakka tokko socho'uu jalqabne. Best position. I met you 24 hours ago. Now look at us. Lean your head on my chest, like, so to the side. Yeah. There you go. How's it going on down there? Bro, we're living. We're chilling, bro. This is literally Kun viidiyoo keenya keessatti seenaa fi badhaasa guddaa natti fakkaata jechuudha. Kanaaf natti fakkaata dorgomtoonni mo'atamuu hin dandeenye jechuudha. like that's working. Kinfii tuquu hin danda'amu jedhee itti himeen ture. Garuu wanta kun hin ta'u. Sakandii 20 qabdu. Ka'aa dhaabadha. Amma akkanatti fakkaatutti ammaan booda waan cimaa nu godhu ta'a jechuudha. Amma dorgommiin dhaabateera jechuudha. Namni kamiyyuu dorgommii addaan kutuu waan hin dandeenyeef pilaastarii diimaa qabeen dhufe jechuudha. Kanaaf pilaastarii keessaa qaaman tuqan inni fideen jira jechuudha. Masmara diimaa gaafa tuqxan yookaan immoo masmara diimaa gadi kan jiru gaafa tuqxan hin ari'amtu jechuudha. Jeetti kana hagam akka barbaadan amma ilaalaa jechuudha. Are you allowed to do that? What? Amma harka keenya erga fannifne sa'a tokko nuuf ta'eera jechuudha. Garuu namuu hin buufne akka ammaatti. Kaariin waan dadhabetti natti fakkaata. We've been doing this for like an hour now, and everyone is still kind of going strong, I guess. Harry's looking a bit wobbly. Amma sa'aati tokko ta'eera jechuudha. Natti fakkaata isin caalaa kan dadhabean jechuudha. Anaa fi namni achi jiru sun walii galtoo goonee jira jechuudha. Farankaa nuuf darbattaa namni argate harka isaa hin kaasaa jechuudha jeetti kanarra. Tole ati immoo sawaa inni immoo goofarii. Doolaara miliyoona 5 farankaa wal darbachuu kan ta'a. Sa'uu ta'ee jira jechuudha. Gadhiisi jeetti gadhiisi. Dhugaa dubbachuuf namni kun waadaa isaan kabaja. Amma bilisa baatee tamalsi fakkaata. Inni sodoboo baatee baay'ee gaarii ture. Gaariin goota jabaadhu. See you later. See you, boys. I'm going to bed. I wish I could. To celebrate Callum's getting Amma dorgomaa tokko baasee jira jechuudha. Kanaaf kana caalaa cimaa goona jechuudha. Isinumduu quba tokko filadha. Kunoo quba agarsiiftu kana filadheen jira. Anis quba agarsiiftu. Hundumtuu quba agarsiiftu filatan jechuudha. Sa'aatii kanarraa jalqabee mo'achuun keessan kan murtaa'u sababa quba keessanii kanatti jechuudha. Ana haala gaarii irra hin jiru amma. Baay'ee ulfaataadha. Harki kun na dhukkubaara. Sakandii 10 turuu hin danda'u jechuudha. Bu'aa gaarii hin qaba jechuudha. Harka tokkoon dhaabachuu hin danda'a jechuudha. Isas pilaasteeriyaan xaqallalaa malee. Dorgommichi qixaa miti. Daqiiqaa 30 turtaniirtu jechuudha. Mee farankaa nuuf fidi gaafas mo'adhe pilaasterii kana nurraa kaafta jechuudha. Assawu. Goofarii ta'e. Kanaaf anatu isin mo'ate. Pilaasteriin kun harka keenya irratti hidhamee gonkumaa mo'achuu hin dandeenye. Bakka deebi'u goota. Niiko dorgommii kana mo'achuu qabda. Joorjiin harki isaa hidhamee sakandii 30 daqiiqaa 30 fa'aa turu moo hiikamu. Baay'ee galatoom hiikaa isa. Baay'ee galatoom. Carraa gaarii. Ammas yoo ta'e quba keessan achirraa kaasuu hin dandeessan jechuudha. Waan kana baay'een barbaada jechuudha. Nan mo'adha. Yeroo mo'atamtu garuu baay'een gaddiin ammarraa barachuu qabda. Jeetti kana yoo mo'atte amma maalitti goota? Natti fakkaata haa kuufan kenna jechuudha. Obboleewwan koo fa'aan iruu natti fakkaata jechuudha. George, what's up, man? Now, Nico is saying that if he wins, he's giving this jet to you. Do you have any words of encouragement for Nico? Encouragement as you've gone this far, you can go the extra mile. Thank you, George. Thank you. I'm gonna split it. Namoota ibsaan ba'aa jirti. Oh, really? Haala kanaan sa'aatii beekuu dandeenya jechuudha. Baay'ee dadhabeen jira harki koo amma dadhabaara. Homaa gochuu hin dandeenye. Can actually tell the time. This is very tough. My arm is dying. Kana caalaa cimsuuf amma qophiidha hundumti keessan. Hundumti keessa fuula keessan garas laaluu qabdu. Atis kootu fuula keetiin garas laali. Amma akkatti dhaabanna nama baay'ee gaariidha. Amma hundumti keessanuu marfaattaniirtu. Niikoo yoo sitti ulfaate baqaa dorgommii keessaa bahe. Mee harka kee ol. Noolan amma sa'aatiin miti. Sa'aatii muraasaaf akkanumatti isaan dhiisin oola jechuudha. Kaameraan keenya waan tokko qabee jira jechuudha. Isin keessaa namni tokko dorgommii keessaa bahee jira jechuudha. Namni tokko viidiyoo isaa nuuf laala sii miti. Wanti agarsiisu qabu tokko hin jira jechuudha. Harka keetii. Is that your hand? That is my hand. It was literally off. Kun harka keetii. Harka kee. Maayikiroo sakandiif ture harka kee kan ol kaafte jechuudha. Garuu kaameraan qabamteerta. Kanaaf harka koo buusoon ayyeen bakka ari'amteerta kaasuu hin dandeessu. Harka koo. Namoota bakka hojii gaariidha. Amma dorgommii kana keessatti Joorjii fi Heerii qofatu nuuf. Viidiyoo irra deebitee akka laaltu barbaada kan kee. Viidiyoo Heerii akka ilaala jechuudha. Baay'ee dhiyaadheen jire baay'ee nama ajaa'iba. Intu mootetti yaadda garuu isa deebisuun kee dura yeroo tokko dolaaltee hoo. Here's who did win. Don't tell him who it is. Eenyu akka ta'e himi. Gentlemen, Tole namoota. Dorgommii nama xumuramee jira jechuudha. Tole beekeen ture. Duratti uftee gaafa hin jiru naan jettu nan dogongora jedheen yaade. Heerii baay'een siif gadda. Bakka harka kee kaasuu hin dandeessa jechuudha. Asitti kan laaltee yoo ta'e argitee quba san kan Heeriitii miti kan Joorjiiti malee. actually George's. Qoosaarta natti qoosaartaati. Waan irratti qoosaartu malee. Dhugaan dubbachaara mo'atteerta. George baay'ee dhiyaattee turte. Maali'a? Haa ta'u malee dhiyaachuun bu'aan qabu.
Heeri dorgommii jeetti kana mootteerta jechuudha. Yes. Baga gammadde. Jeetti kana amma eenyuuf kennita? Dhaqeen obboleewwan qofan kenna. Beenu amma ni ilaalaa jechuudha. 1 2 3. Qoosaarta dhugaa kiyya.